follow goosisu waa'ee masgiida irraa waan dubbattu qabaatte waa'ee masgiida finfinnee keessatti waan jarri biyyaa waan biyya jiru dhagaa jirta waan ta'eef mee waa'ee san irraa agasuu yaada qabdu haase. Gista kabajamtoota fi hordoftoota keenya akka Sabriinaan mootee itti amantan. Sabriinaan tun ilammatti giftee ganaa kan nameef hin beeku waan ta'eef 500 seenuu qabdu waan ta'eef namni tokko giftii irratti hin argina ishiin ni haasotti waa'ee yaada masgiida saniif sagalee ta'uuti. Akkuma beekamu sagalee masgiida akkaataan itti ta'u an sagantaa xiyyaara qabadee sagantaa xiyyaa wal qabsiisoo. Warroonni mo'an sagalee masgiida tan. Fedhu kiristaanaa haa ta'u, fedhu ortodoksii haa ta'u, fedhu waaqeffataa haa ta'u. Eenyulleen amantiin namaatu qabtee amantii isaa likkijee ka'ee hin jiru. Abbaan fedhes akkuma gaafa kaanii warroonni amantaa kiristaanaa irratti rabshaan gaggeeffame akkasuma ijoollee musliimaa bira dhaabbattee sagalee ta'aa turte namoota mana keessatti moo'ee taanan yaada qabu ni kan ta'aa jechuudha. Kun sagantaa tana keessatti akkatti deema malee yoo sagantaa tanaan alattis yaada qabnu sagalee taana jenne nama ganta kaa'uun argan. Saniifu 500 godhaa fi 500 ishee ati odeessi. Namni 300 follow godhaa dafa amantan. Sabriina yaada qabdu kan naddu. Hi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jollen islama, lakin jollen teesnan stan isinjara jirtani sakkan nagaa fayya keessan bikka jirtani nageenyi sin taabu sininja. Lakin garfu masjida kana amman duras beete magaalaa Adaamaa keessatti naannoo baqattoota keessatti nama baay'eetu irratti dhume waa'ee masjida kanarratti nuti lakin garuu warra baqate sanii magaalaa Adaamaa keessatti masgiida hedduun irraa gubanii turan gaafa sanis minjaaree jaalini warra nu gubbaa galu jira sababa jechii kanaa fi maal irratti waan ni ka'e jechuu masgiidni kun ammaas nuti deddeebi'ee jira beeta ichitti illee akkasii gubanii ammaas garuu uummanni kun masgiida gubuu jechuun akka nama jireenya fi addunyuma irratti osoo akhiraan ta'in akka nama addunyuma irratti juruusaa gubee takkatti saabbama laakiin garuu inni rabbiin namni humaanan godhu je'eeti kan masgiida diige laakiin garuu namni akkas je'eef rabbiin akkasin jedhu rabbiin garuu isa san hin dhiisu isa san akkana jeellee wanta jechuun danda'u nama san nama ta'ellee hin beeku laakiin garuu kan sanuma ta'e wallahi billahi namni sun nama azaaba addunyaa irratti illee arkatu osoo jannatatti illee hin ta'in azaaba akhiratti illee nama azaaba arkatu laakiin garuu obboleeyyan kiyya hedduu takkaan sin jaaladha namni sagalee masgiidaatiif ta'aa jira laakiin garuu nuti wallahi billahi sagalee ta'aaf hin jirru haquma himnaa tiktok seenne nuti hangi tokkos garuu dalagaan biizii waan gootee jirtuuf jecha ijoolleen teenyu warri biyya alaa jirtanis biyyaan baanamni jirtanis hedduu takka bakka waan dalagaa waan ta'eef nuuf jecha sagalee ta'uutti hin jiru sagalee akkanaaf taatan akka sagalee gaggeessitan waa'ee masgiidaa kanarratti koomii akka kaastan akka uummata keenya cinaa dhaabbattan islimummaan tun teenya waan ta'ummataa osoo hin ta'in uummanni garuu isaan kana durumaa ja'aan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam salaamni isaan irratti haabuu laakiin garuu isaan wanni isaan ja'anii gaafuma xiqqaatu gaafuma duraaniitu nabii keenya nabii ajjeesuudhaaf ergamaa rabbii ajjeesuudhaaf kaafiroonni kun lafaatti ka'ee ja'anii waan akkasitti jira gaafuma dura islimummaan tun uumamtu uummanni keenya kun hin feene ture laakiin garuu islaama maal jennee wadda addaan hin baasnu ammaan tana garuu amantaan hundinuu amantaadha jennee hojii jiraachuu jirra amaara islaama kiristaana ortodoksiidha maal pheenxee maal jennee addaan hin baasnu hundinuu hundinuu tokko jennee ilaalla garuu amantaa akkuma jabdu nuti illee jabduudha isin nuti jeetiin isin wanta jaa gannaaf galatoom yaadan udaattee fi fowwanii keessatti guutee jira galatoom sagalee ta'uu keetiif illee carraa kan argattee mootee sagalee waa'ee kanarraa nama 700 dura teessee haasa'uun keetu nuuf waan guddoo tokko naaf illee akkasii galatoomii na boositee jirta gara janjanaatinis gara wanniitinis xiqqashoo maan jedhu haasa'oo yeroo duraan na fakkaate haasa'aa fi atis haga dandeessu sagalee ta'ii warroonni amantaa kiristaanaatis warroonni ortodoksii warroonni akkasuma pheenxeetis yoo amantaan keessan haa tuqamu ta'e warroonni boru arda amantaa musliimaa irra tuqan jarri kun maa nagaan ta'a uummata hin dhiisu mootummaan biyyaa sun akkatti qotaa tuqa malee shimeen kiristaana ta'e shimeen maarree ta'e ortodoksii ta'eeti miti. Maa uummanni nagaan ta'a uummanni maali jira uummanni biyyaa kun maa callisee jechuudha qoran borummoo beete kiristaana diigan borummoo charchii diigan waan kana sammuu keessanitti himaa jechuun barbaada. Saniifu wanni isin godhuu qabdan wanni uummata musliima irra gahaa jiru akka isinirra ga'us sammuu keessanitti hima. Boruun dhufa isinitti
Kunjarri indisu tarakam. Gizee fada wani bochisa. Gizee fada Tigree bochisa. Gizee fada Amaara yisiisa. Gizee fada Oromoo yisiisa. Akkasuma kunjarri amanta qabaa miti. Wani isin beeku qabdan. Dhageessan saniifu waan kanarratti wal moggaa haa dhaabbannu dhaamsa kiyyaa galatooma karaa sagantaa teenyatti haadha. Okay, obboleeyyi. Ciao. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa wanni isin beekuu qabdan ilaa ammatti gaggeessaa jira sagantaa shaashambaa goonee ooyisaa jechuu kiyyaa. Hedduu takka dasna jee jira. Jarri mirqaana naa kanne anaa rafu amammataa jiru miira mirqaanaatiin nabuun sanii jana akkana mana kanatti rikatti cabsite jeeti yaada. Ilaa alatti mana kana keessatti jana akkana argee hin beeku. Dhugumatti. Sani wani isin beekuu qabdan live goolii guutuurraa of TV deebinaan namoonni haaronni dhuftan live goolii guutaa akkasuma immoo warroonni filachuu barbaadan nambaraan tokkoon 6 nambara san ni barreessitanii jechuudha. Namoonni durarra barreesse seenee filachuu danda'a. Akkasuma koppiliink sheer gochuudhaan TikTok kana guddisaan dhaamsa kiyya bakka agartanitti TikTok kana saayiban keetti riyaa keetti sheer godha. Itti aansee wanni isin jechuu barbaadu sagantaa waa'ee sagalee masgidtiin ta'uu wal qabate taphatee tapharratti eega namni sun immoo eebooda dhumarratti akkatti kan yaada kan naa deema malee sagantichaa bakka qoodni kaamee yoo qabnee ni haasofne jenne namni si jala taa'ee sin dhaggeeffatu. Dhugumatti sin dhaggeeffatu waan isin beekuu qabdan. Ilma namaa kan akkamitti fittas qabanii yaada jedhuuni warroonni yaada kana himachuu barbaade tattaafadhu janaa jedhanii moo'ii qootu. Na wajji haasees sagalee ta'e waliin sagalee ta'a. Akkasii Kotoree 89. Okay, 89 namni katabileensa. Reefun tana Sabrina na namni naanjoo tokko. Reensa res. Ega kuda saddeeti matu eegaltee mata meeqa? Barana kanaan eegale. Bara dabre meeqa jaa turte? Bara dabre kuda saddeet jaan turreeti? 17. Eessa dhalatte? Hararge. Magaalaa tam? Mijata. Miica. Eessa jiraattan? Suudin. Suudinii? Awurooppaan? Waggaa meeqa gad dhufte? Turre waggaa baatii 5. Baatii 5. Kopheen tee qoturii meeqa? 40. Kiiloon tee kiiloo meeqa? 60. Waa iyyatti waa qonniftee? Qonnistee? Qonnistee hin qonne. Takkaa qonnistee hin beektu? Kun beeku. Xaasa moo kaartoon? Xaasaadha malee. Xaasa. Dhalaa jaalattes diri beekti? Gaafattee? Nan dinne kan. Namni meeqa gaafatte? Nama tokkoon sa'a. Nama tokko gaafatte? Namni meeqa dhaggeeffatu? Namni si gaafate ni jira dhalaan? Hin jirtu akkam. Hin jirtu? Ijoolleedha jettee gaafatan na tuffatti hoo. Akkas baay'ee. Eessi? Jaalalaan qabamte? Qabame. Nee maaltu sirba jaalaan qabamuu keetti yaadatte itti bocu ni qabda? Hin qabu. Ta akkasiisanii miti gaa. Ta biraatiin na qaban. Ta biraa kan kamiree jaalalti si qabde tun?
Tanah membuat ini kira tanah makan mati. Ya roda barsan. Okay. Takadu kastembe. Biar apa ya? Teleponi sentembe. Saya nama dia telepon. Mana? Ipsi bi ni dah pandai ada. Ipsi bi ni dah ada. Masya Allah. Baganya. Tak. Hanida kun furdora. Hanida tur furdora. Amban. Hari. Hanida rejas. Hanida kun furdora mo. Tipsi ya cun dubra. Ati ya cun. Dubra. Hanida cun furdo ya cun. No, dubran tu ini. Dua malam tu, ayah hotel angka apa mana hotel atin segala pada sini. Nanggal le dure. Kasih. Masya Allah ni dah jadi. Insan ni cu hotel lah. Insan. Fatih akan berbat, mejarti tak akan berbat. Dim tu. Tapi nyanda betul ni rami. Tapi nyanda betul. Tak kira kau balte dimpili kau. Tak kira kau balte mal kabdu. Dimpili serah bersujud suami kira. Dimpili, ayah. Tanpa. Amaso. Maka. Enggak so. Wambrao. Revensa ni rami dera. Revensa dera ishi. Baka kaso. Mudio. Hobeo. Urdo. Mudi sorsa. Yes. Amaso. Baka. Angga sumana nagis. Ibge sewaike. Kalau jam tu tak kayaknya nakan isa Seiran Ahmad Sufiani umur isa agak kurang sedih ti aralget dalate. Sudin jirata magala micatat dalate kian. Cara beracura. Kami isa kotor pertama. Hero isa kotor jata ma. Aku mau kamu dalah ini berbadu sini tiba jira dimbili ni juga asar aman nanti meo. Urusan aja masih dim tu tahu kabdi sini sih dapat tu kabdi ja. Wahai dua hasa. Daima fakatna. Sani pume nanu laga tadi nu guna atan. Utori pertama kata pak. Pertama. Fado cik kata pak. Artis terang kabar malif akasih undan tu nyambi akon. Private terang kabar. Abu hati mana kau dicuci? Menjuk ni. Sudin nak kap dire? Naga kap. Wallahi Sudin terwa. Ayah mana cika bah? Azimo. Kaya makan. Embe itu di acara tututin. Okay. Bana video namanya kan kaduf tanis. Waroni dan desa live goli dah ada jarakin. Live goli ibadah udah pakai live goli jauh. Live goli tak kok, taba lama awal taba tamu kau. Ay, video mah bana mau tiga. Amdi kayaknya kalau tahu. Bana teh. Amdia. Wai sore ati bare duta ke gajer ta semua butuh jera gare fudis. Nangisi dua sore ati barasi. Lili iftu. Itu kau dia. Obrasari. Ron sagala tu.
Warroonni haaroon dhaartan. Xixiqqoo maarrishoo maarreen ati hattuutuun hin jirtu. Uttee ta dhufte keessaa. Ta dhufte keessaa. Laallatuudha. Aboo akkana jagaama. Suudiin gallee nuu kanneen mirkaana zalaalam nurraan gallee yaa faaxoochi. Suudiin gallee nuu gallee Ayirooppaa gallee isaan gara. Ayirooppaa gallee nuu kanneen mirkaana zalaalam nurraan gallee. Dhageessanii? Suudii keessa la gaarii ilmuudhaa sana keessatti qabdee dhiibbala. Mucaa xiqqashaa haala maddii keessa. Ilmoo meeqa faadha luuf meeqa biroo qabu? Torbafaa. Torbafaa. Gaarii waliin dhiibbu. Warroonni viidiyoon banatina keessa kan jirtan bana. Ibtuu Arsii. Miyyo. Ibtuu. Dukkana keessa teessee maal dheedha? Wantu ilu bani. Nama video hin qabne nan baasa waan ta'eef. Atis bani miyyo. Iftu. Simaddiin jirree hin jeebar naasirraa katabe. Ati qotabee katabdu mana hojii lage. Sanaafattu. Mana argattan an jaarsaan qabe. Usmoo si katabateera. Bakkaan si ga'u si billaan hin katabne. Siin natti argate an hin katabne. Laa ilaaha illallah hunda rasuul. Miyyo hin kajibin. Kanatti deemtee jaarsa kiyyattee jaarsa nama biraa dura qabattee akka malee ilmoo jaarsa kiyyaa. Illee salaamaan dhufne jaarsaan qabana baasi. Miyyo tana buloo godhaa ishee. Sooretti namni biraa kan jala jiru warreen mul'isarra qabdan. Soore wallaahi sooree qashte ati mangistii baraaka. Miyyo okay Gabaa. Ora bula. Lamataa ciisa afurtaa kaa. Akkas. Lamataa ciisa afurtaa kaa. Amin. Ayuye, sin jaladha. I love you. Ana محبك. Ta'ibateetis. Ciao. Reefu filatamtee wayii. Leensaa Ciao. Barsiisuu qabda ture. Eshi hayyuu maqaa kee? Ayat kawan. Hayat. Tamam. Eessa dhalatti? Arsii baha. Arsii. Biyyi magaalaa ta'e?